Sabaa ibsaa miti. Sababa ibsaatii miti akkanumatti deessisii jechuudha. Irraa bareedaa jira sillee sirraa bareedu naam jettee. Of course isin xeeruma yaaduusiitii bakka. Yaa. So kanaafuu ibsa maan jala lamaan gooddanyaadhaallee lachuu balbala qabda jettee nu saabii. Masaan mana godhe biyyi tokko deengaddaa masaan mana godhe jetteen ibsa na dhagee. Ibsishaa okay amma harka sii kennine. Maakii sun bakka masaanuu godhe okay. Wallahi kinoo yaanni bareenni kana. Yaa bakka masaanuu godhe siinuu akka hojjaan hin baasin. Waan siin jedhu. Ijoolleen teessanii ishiin jettu ati kanan beektu wal. Ni sossobna dhagaa mataarra kaayyanneetti dheena maakii. Rabbii jiinaa saahibaatii fi waan ofiitti saahibaa rabbii jiinuun qaanyeesin jennee sossobne. Ana asli hundi dhagaa mataarra kaayyanneetti dheena harka hundin jennee sossobne akkasitti waan nuyi. Yaa wallahi akkana. Ijoolleen tuni gooddanyaadhaallee shigalee masaanulee jedhamu kan jiraa kun. Jiru wal jaalatan of course. Takkayyuu qabanne lama garanii qabee danda'a saa kanatti. Rabbi siitee yoo rabbi silaa sabbalee soo ishii balan harka nun darbin ibsisha. Isiin sossobne isiin nuti sossob. Atummaan haa nu inji. Yaa man. Isin maakii makkana laaltan tana nama kan laali waa isin fakkaatee haadha faatee irratti dabalatee hamara dhummoo akkamsa. Akkam nama kan laali ni sossobna akkasi maraachine. Ishee jaalala bakka alatti. Yaa jaalli lammoo tuni jiru. Nabi Allah Yusuf radiyallahu anhu Nabi Allah Yusuf odoon mo bultii waa hunda qabuuti rabbii wahii itti godhee fuudhi jeen bakka amata dheeraa jaalala isaatiin dhukkubsatte sii galee. Waan ofii ammoo akkasi jaalattu of course beekama. Waan anjette beekaa. Inshallah silaati lammaffaan rabbi naan jette. Badeemuufi. Okay. Dhageetta? Kan lammaffaan irratti fuutu ta'e. Distii matarra si dabbisan aan jette obboleessu. Ni sossobna. Jarri keessan akkasuma beekaa seeraan beekaa waan jedhanillee waan jedhanillee sossoba ana waas. Ani ta'uudis tabbuma qaban. Yaa fadiloo. Jecha manni jecha isaa sana agartee inni fayyadamee argeef san lamata akkasii wayii dabalee naani maakii san biran tartu. Of course. Maakii yaaduu qabdullee waan dhibeeta ijoolleen fi lamaan hiriyaadha innaa gooddanyaadhallee. Waliida walla keessaan eeg na dhagaye waa hunda sooshaal miidiyaa irratti hin dubbannu shaayisis ni dubbisna keessaan maakii laayivii finnee akka gizee ta'an wal mari'annu sanitti akkana explain goonaaf waan ofii achi booda ni beeksisna that's say I'll be happy you happy one of you happy maakii happy everyone's happy we are happy. Yaa waan siin jedhu na jagasi tama takkatti mana jala tanaan yeroo gaarii bareedan dabarsina agarsiinas galee isin maal rakkoo qaba amma daran Allahi by the way ani silaalachuu haynaan jaani amma akka jedhu isatiin silaan namni lachuu haynaan jee amma dhalaan lama guyyaa takka haaya silaanaan jette anaaf sarginnaa millaash ነው ሳይ ማልዳ ደስ ነጃ ሁለቱንም አጣጥመዋለሁ ሱላንተ ነው አስንሲዲ أيوة بلاتا كنا دي سديرتي غن جال النجرو مالك ربي ما فرنوية واي 4 مش 1 مش 2 4 يا أخي أنا قالوا وصوب ساعتين يا مجرد كهار قدي مسنو قد الدنيا لما لوزين قد ماني سايبي إبسان نفرار إبسان ما كي تكو صدار مالي فرون بدا مال بدا جولة دي سدي بيتها من عجيب بشان نرني صدار Saruu maakii bishaan qofa sirratti neetu sirraa murtii bishaan. Maakii matakkatti jabe fannajee isin siingilii allama fuudhee isin kophaa maal deessis. Tasagaltu haadha duuba jira saayiba kiyya tasanii sin cingin sirrakkin as baafnaan. Kukkoosan jedhaa bara nama takka fudhatte isinillee siingilii keessaa bayaa isima tana jabeessaa qaba nama tokko kennaa lafi. Waan ofii waan jaalannuu fi bar saayiba kiyya we love her. Injalataa miree danda'e mastawaatinatti kafalaa jirtaa miree injaalawaa. Ammaan booda saayiba lubbuu yoo na baate yoo tana booda imagine about my lubbuu. Jaalalaaf jedhanii simaa jaalalaaf jedhanii lubbuullee baasuun ooma jiru sii galee akka joomina kan akka karaa gubbaa taa'uu makiinaa jala seenaa jira waan akkasii maratti jiru. Ahaa inni akkas jee. Hinna karaa gubbarra makiinaa kan teenne xiqqoo baasii jalatti silaafa achi sii akkam. Wayisee? Karaa irratti see. Karaa mati karaa hedduu taa'e. Anamma wayaa dadheera. Ibsaa wanti inni lama fuudhuu dhumaa inni beekaa jaalfadhiidhoo. Waa inni haadha faatee dabaluu diduuf yoo inni haadha faatee lammaffaa dabalate maakii wayisa jala baatee na jaalatti himnaa hin faa shakkeetti na fakkaata. Akkas jettu duba ibsaa. Asii.
Waan sanii shakkii isaa ani buleessi asii jalan garagaru. Baakii wayyaa maqaabdi. Ibsa ana waa asii jalan garagaru waan ta'eef lachuu walitti. Bakka qaaquraa ni qaqata inni ni simsaa wallahi ni qaqata irbuu seenee dhagaa cidii ni qaqata. Yeah man. Akkana maqaa guys Shaakiyyo sodaatiin anas siin jeebannaati nan daafara. Sodaatiin malee waan gadi baalee falasaabi. Ijoolleen dana sodaan qabu je sodaan leen qabu garuu ammoo amma takkumaan bareedna jedhee. Okay, isiin una gurguru siin jettee ibsaa mee haa okay akka malaa godhe anarraashi. Gurguru atin horii wayii yoo gabaa baatee gurguraan. Isis siin jee midhaan gata ibsaana gurguru siin jettee bara. Ati koo egaa namara simarraree. Inaal marra wanni namarra rifeensa kiyya dhabuu fi yaarra. Marro ani gurgurnaan jedhaa artaa. Isin jeeme baadawway viidiyoo san gara maqnaa garraanii. Dhiisee dibachuu dhiisee noo jee bakka hayyee nama hedduu irratti waada seenee fi. Isin waan ofii maal godhe isin qalama jaalatte ka qalama godhatti finna. Ati harkisiin siin jedhan nama takkan harkisu har'aa. Hin jiru na biraan bar qulfii cufaadha. Harkisi hayyeetu hin. Lammisi. Waan ofii. Yaa mannaa yaa. Annammoo koomentii irraa daffaaramee ofirraa fuudhi daanjuu godhaa jaa qalalli godhanii ture sanaa jaanii godhu mee ofirraa fuudhi jaa akkaataa koomentii itti barreessan illee. Numa ciradhaa arga nama cirachuu deema baata wayi wallaahi oopshinan qabu ganama ni cira. Tuwinaa waliin jiranii maatii fi baabuu waliin jiru. Ofii jirta itti meebii nama waliin jirti? Maatii waliin jirti. Naan isirraa booree meebiin taphatanii? Diddeereeti. Yeah, exactly. Deemtaare. Wayyaa. Yeah. Yaa amma jaarsaa fi jaartii adda baasnee jaartiin lamaan achi jirti jaarsa jira saaboo isnaa feeraa. Xiqqoo ta'e ture. Xiqqoo taphattu lakki hin taphannaa xiqqoo maarra koobamaa. Ay jaarfadin. That's it man. Now what agar ramai sahabat. Imbadille. Anytime bo amin jira ramai sahabu. Nanti lalte dem tabur. Hah? Lalte dem tandara. Tam. Waru kire. Ay lalte. Normal marah. Har'a liyitte ter sanu. Masyaallah jani maranu salam aja ini sahabi agaf cerita kan afrafan dosa. Kalau magaru ada basna fer. Dari agabana bas tanjete ra liyitte ter wallahi. Ya? Har'a agabana bas tanjete. Liyitte ter. Ay masyaallah dah. Biasa yo jakkar galabatte ra makin fakkachu fama. Agar amma kajartin di sini nih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walino la. Syarab walino itu sahabi. Ya, amit targetan sabo.